Ashamaar kafuuni akka mirtana kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Hiliif Miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan hundumti keessan guyyaa har'a oduu biyya alaa fi biyya keessaa qabannee isiniif dhihaanne an oduu waliin Haydar Abdii bilisummaati dura dursuudhaan hangafoota oduu. Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 129 vaayirasii koronaan qabaman. Birhaanuu Masqal Abbaa sanyii dhimma Oromoo barreessuun duulli nafxanyaa irratti baname. Jilli abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa qondaaltota bulchiinsota mootummaa naannoo Tigraay waliin mari'atan. Biraazilitti guyyaa tokkotti namoonni 35 koronaa vaayirasiin qabaman. Banni fayyaa addunyaa WHO'n qoricha deeksaametaazon dhukkubsattoota COVID-19 lubbuu baraara jechuun beekamtii kennan. Amma oduu bal'innaan. Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 129 vaayirasii koronaan qabaman. Naannoo sa'a 24 darban keessatti namoonni dabalataa 129 vaayirasii koronaatiin qabaman. Sa'a 24 darban keessatti qorannoo samuudaa 5274 kan hojjetame yeroo ta'u namoonni 129 irratti vaayirasiin koronaa argamu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee gabaasaniiru. Dabalata oduu kanaa Zaaraa Muhammad. Itoophiyaatti namoonni dabalataan 129 vaayirasii koronaan qabaman. Qorannaa sa'aatii 24 darbe Itoophiyaatti namoonni dabalataan 129 vaayirasii koronaan qabaman. Sa'aatii 24 darbe keessatti qorannaa samuudaa namoota 5274 kan hojjetame yoo ta'u namoota 129 irratti vaayirasichi argamu ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa beeksisaniiru. Umrii isaanii waggaa 1 hanga 70 ta'uu isaas ibsameera. 79 dhiirota yoo ta'an 50 immoo dubartoota. Hundi Itoophiyaanota jedhan Dr. Liyaan namoonni 2 lubbuun darbaniiru. Jilli abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa qondaaltota bulchiinsota mootummaa naannoo Tigraay waliin mari'atan. Jilli abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa dhaabbilee amantaa Itoophiyaa durfamu wal dhabbii mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo Tigraay jidduu jiru ilaalchisee araara buusuuf qondaaltonni bulchiinsa naannichaa waliin mari'achuuf guyyaa kaleessaa gara magaalaa Maqaleetti imalan maal irra gahan dabalata oduu kana bilisummaa hayyuuseen. Jilli abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa qondaaltota bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay waliin mari'atan. Jilli abbootii amantaa fi jaarsolee dhaabbilee amantaa Itoophiyaan durfame wal dhabbii mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo Tigraay jidduu jiru ilaalchisee araara buusuuf qondaaltota bulchiinsa naannichaa waliin mari'atuuf guyyaa kaleessaa gara magaalaa Maqalee imaluun ni yaadatama. Haaluma kanaan jilli kun qondaaltota bulchiinsa mootummaa naannichaa bakka bu'oota paartii mormitoota naannichaa fi hooggantoota waldaalee siivikii waliin dhimmicha irratti waltajjii cufaan kan mari'atan tahuu gabaafame. Bakka bu'aan jila abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa marii gaggeeffame booddee oolmaa marichaa ilaalchisee gaafiif deebii raadiyoo Daawaa waliin taasiseera. Hooggantoonni bulchiinsa naannichaa hooggantoota mootummaa federaalaa waliin mari'atuuf qophii ta'uus ibsaniiru jedhe. Itti aanaan bulchaa naannoo Tigraay Dr. Abrahaa Takastee immoo gama isaaniitiin rakkoo siyaasaa akka biyyattiitti mudate hiikuuf waltajjii araaraa fi marii sabaaf sablammoota biyyattii fi paartilee siyaasaa hunda hirmaachise barbaachisa jedhe. Gabaasa oduu kanaatiif Bilisummaa Huseen handhuura Oromiyaa Finfinneerraa. Birhaanuu Masqal Abbaa sanyii dhimma Oromoo barreessuun duulli nafxanyaa irratti baname. Birhaanuu Masqal Abbaa sanyii dhimma Oromoo barreessuun duulli nafxanyaa irratti baname. Ministeerri Haajaa Alaa Xalayaa Sararamaan Ari'ee. Dabalata oduu kanaa Numeer Huseen. Dhimma Oromoo barreessinaan duulli nafxanyaa irratti baname. Ministeera Haajaa Alaa Xalayaa Sararamaatiin Ari'ee Qonsilloo Qangeelaa irraa gaggeesse. Ambaasaadar Suleyman dhimma Minilik irratti waan dhugaa barreesse. Sababa barreeffama kanaatiin gareen Birhaanuu Masqal Abbaa irratti duula hamaa taasise. Qonsilummarraa kaasee sana duulaa wal fakkaataa jedhe. Ambaasaadar Suleyman jalqabee jira jedhe. Akkuma Birhaanuu Masqal duula garee Habashaatiin qonsilummarraa kaasan ambaasadarticha bakka sanii kaasumoo dhugaa jirtu fudhatanii ilaalcha kabajuuf kan jedhu deebii ministeera Hajaarraa eegnaa jedhe. Duulli kun gurra argatee ambaasadarticha sababa barreeffama kanaatiin bakka sanii siqfama yoo ta'e teenyee waliin ilaalluu jedhe. Ijaarsi biyya kanaa sirrii akka hin taane namootu beeka. Minilik aanolee azuullee fi calanqoorratti madda dhaloonni Oromoo dhufaa darbaan hin dagannee nu madeessee jedhe. Daldala garbaa gaggeessaa ture. Walaayitaa Oromoo Sidaamaa Kaafaa Dawooruu fi kan kana fakkaatan sabootiin karaa kibbaa baay'een kumaatamootaan gurguramaniiru jedhe.
garba qawween jijjiirataa ture jedhe. Seenaa kana hir'isnee himinus ta'ee bineensa kana faarsuun dhiiga ilmaan Oromoo kibbatti qoosuudha jedhe. Dhumarratti bineensaa jedhe. Maddi oduu kanaa kan barreesse Miiratu Shaanqooti. Ibsa Ministeerri Fayyaa Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatti COVID-19 ilaalchisee guyyaa guyyaan kennamu qorannoo reeffarra taasifamuun namoonni vaayirasichaan qabaman akka du'an baramaa jira. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamuu isaanii erga du'an booda barame salphaa miti. Dilbata waxabajjii 14 bara 2020 dhiyaateen qorannoo reeffaa jiraattota magaalaa Finfinnee lamarratti gaggeeffame vaayirasichaan qabamuu isaanii addaan bahuun himameera. Namoonni erga du'aniin booda reeffa qorachuudhaan COVID-19 qabamuu isaanii addaan baasuu waan akeekuu qaba. Namoonni kunniin hoo akkan du'an COVID-19 moo dhukkuba biraati? Waa'ee saffisa tamsa'iinsa dhukkubichaa hoo maal hima? Gaafilee kanaa fi kan biroo qorataa saayinsii fayyaa hawaasaa fi barsiisaa fayyaa addunyaa kan ta'anii fi wayita ammaa biyya Suwiidin bakka Malaaree Galaan jedhamu kan jiraatan obbo Bantii Galataaf dhiyeessine ture. Finfinnee ogeeyyiin fayyaa COVID-19 qabaman rakkoo hamtuu keessa jirra jedhu. Dhuguma COVID-19 hagayya bara 2019 keessa Chaayinaatti mul'ate. Uggurri sochii nama miliyoonota hedduu du'a baraaru. Qorannooleen ibsaa akka ogeessi kun jedhanitti qorannoo reeffarra taasifamuun vaayirasichaan qabamuun hubachuun dhukkubicha haala wal'aanaa ta'e hawaasa keessa bal'achuu mul'isa jedhan. Gabaasa torbee darbe keessa himame yoo fudhanne namoota du'an 27 keessaa 11 erga du'an booda kan reeffi qorachuun barameedha. Kunis harka 41 kan ta'uudha jedhan. Kanneen dura dhukkuba biroo qaban yoo ta'anillee vaayirasicha akka itti cimu taasisa. Sababbiin du'aatii isaanis akkasumas vaayirasicha yookiin dhukkuba duraa ta'uu mala jechuun ibsu. Haa ta'u malee haalli sakatta'iinsa dhukkubichaa hawaasa keessatti gaggeeffamu dadhabaa ta'uu himu qorataan kun. Bu'aa qorannoo reeffarratti argamus namoonni vaayirasichaan qabaman hin beekamiin hedduun hawaasa keessa jiraachuu isaanii kan akeekuudha jedhan. Gama biraan hawaasni waa'ee mallattoolee vaayirasichaa hubannoo gahaa akka hin qabnellee akeekaa jedhan. Ogeessi fayyaa manarra deemuun ho'a qaamaa safaruun qofti gahaa akka hin taanee fi mallattoolee dhukkubicharratti hawaasicharratti barnoota hubannoo cimsu kennuun barbaachisaadha jedhan. Hawaasichi wayita mallattooleen sana arganitti hatamtamaan gara dhaabbata fayyaa dhiyeenya isaanitti argamutti dhaquun akka qorataman jajjabeessuun barbaachisaadhaallee jedhan. Kanneen mallattoo hin qabne ogeessi fayyaa akka jedhanitti namoonni mallattoo osoo agarsiisin dhukkubichaan qabaman tokko ni jiraatu. Isaan kunniin attamiin gara dhaabbata fayyaa deemuun qoratamuu danda'u jechuun ogeessa fayyaa kanaaf gaafii dhiyeessine turre. Qorataan Bantiin akka jedhanitti namoonni harka 80 ol ta'an mallattoo dhukkubichaa agarsiisuu dhiisuu danda'u. Osoo itti hin beekaminis deebisanii fayyuu danda'u jedhan. Kanneen parsantii 14 tahan ammoo mallattoo dhukkubichaa agarsiisanilleen sadarkaa mana yaalaa deemuu qabaatanitti baay'ee hin dhukkubsatan ta'aa jedhan. Namoonni hafan harki 6 ta'an garuu kanneen deeggarsa wal'aansaa isaan barbaachisuudha. Isaan kana keessas kan dhukkubicha irraa bayyanatanis kan lubbuu itti dhaban ni jiraatu jedhan. Namni mallattoo dhukkubichaa hin qabaanne tokko akka namoota birootti hin dabarsineef of eeggannoowwan taasifamuu qabaataa jiru. Namni kamuu dhukkubichaan qabamus qabamuu baatus of eeggannoowwan gorfamaa jiran hunda gochuu qabaa jedhan. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee harka dhiqachuu, fageenya eeggachuu, wayita qufa'amuu fi ciqilee afaanii fi funyaan haguugguu hojiirra oolchuun barbaachisaadhaallee jedhan. Namoota hedduu saaxilaman kana duras maanguddoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa keessa jiraatan turan tokkos erga du'aniin booda vaayirasichaan qabamuun isaanii hubatame. Bu'aa qorannoo maanguddoo kanaa kan barame erga sirni awwaalcha isaanii raawwatameen booda ture jedhan. Kanaan wal qabatee jiraattonni naannichaa fi miseensi maatii hundi guyyoota muraasaaf sochiirraa ugguramuu turan. Haala akkasii keessatti namoonni hedduu dhukkubichaaf saaxilamtoota akka ta'anillee himan. Maddi oduu BBC Afaan Oromoorraa. Oduuleen biyya keessaaf qabanne guyyaa har'aa tana fakkaatti amma kallattiimaan gara oduulee biyya alaatti isin dabarsan nu faana turan affeera teenya. Biraazilitti guyyaa tokkotti namoonni 35 koronaa vaayirasiin qabaman. Biraazilitti erga weerarri vaayirasii biyyattii seenee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii isa ol aanaa galmeessite. Sa'a 24 keessatti namoonni vaayirasichaan qabaman 34,918. Namoonni 1,300 kan du'an yoo ta'u, walumaa galatti namoonni vaayirasichaan du'an 45,241 lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dhuma torbaan kanatti miiliyoona tokkoon seenamee eegama. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n qoricha deeksaametaazon dhukkubsattoota COVID-19 lubbuu baraara jechuun beekamtii kennan. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom injifannoo saayinsawaa lubbuu baraaruudha jedhan.
qoricha saba COVID-19 lubbuu dabraniif xiqqeessuun ni mala jechuun dubbatan.